Itoophiyaa fi Egypt har'al kan sa'aatii 4 irraa eegalee morkii cimaa geggeessuu taphaa kubbaa miilaa olitti hiikkoon garaagaraa itti kennamedha. Darbii laga Abbayyaa jedhamee taphaa si'oominaan eegamudha yeroo murteessaa irratti. Biyyoonni kunneen lamaan kan waliin taphatanii waa'ee odeeffannoo garee lamaanii yookiin Itoophiyaa fi Egypt boodaranaan kaasaa seenduubeen garee lamaanii yookiin biyyoota lamaanii maal fakkaata kan jedhu irratti Misbaa Uddeeshifaa qophii qindeesse qabaa dhaggeeffannee walitti deebina. Masiyaada keessan nu barreessan waliin tura. Beautifully done, great footwork. It's going to drop for Desta. And Ethiopia have the lead. Weerara Xaaliyaanii ofirraa ari'uun bilisummaa ishee kan kabachiifte Itoophiyaan olloota ishee Sudaanii fi Ijipti qabachuun waancaa Afrikaa bara 1957 hundeessite. Itoophiyaan Sudaanii fi Ijipti waliin konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa hundeessuu fi hoggansaanis ashaaraa hin dagatamne qabdi. Bara 1896 Itoophiyaan weerara Xaaliyaanii ofirraa ari'uun bilisummaa ishee gonfatte. Bara 1929 England, Egypt fi Sudan gabrummaan qabatte. Yeroo bulchaa turteet laga Abbayyaa qobaan fayyadamuuf gabroota ishee waliin waliigaltee mallatteessanii. Itoophiyaan waliigaltee kanaaf beekamtiin kennine fudhatamas dhabsiiste. Bara 1956 bilisummaa kan argatte Egypt bara 1959 Sudan wajjin bishaan Abbayyaa guutumaan guutuutti fayyadamuuf waliigaltee mallatteessuun Itoophiyaarraa beekamtii gaafatanii. Itoophiyaan hin ta'uun didde. Itoophiyaa fi Egypt jidduu masaanummaan kan jalqabees ofittummaa Egypt bishaan laga Abbayyaa irratti qabatteen jalqaba. 19 minutes and here he is again. The goal scorer just flicks it forward beautifully and a chance for a second. And it is a second. Ethiopia fi Egypt waancaa Afrikaa waliin hundeessanis morkiin waliin taasisan tapha seenaaf taphatamu waan ta'eef ni eegama. Morkiin gulaalli waancaa addunyaan Kaayirootti Egypt fi Ethiopia jidduu taphatamu ammoo jala bultii eebba hidha haaromsaa guddichatti taa'uun caalaatti akka eegamu taasise. Inaaffaa keessa kan galte Egypt waan qabattuu fi gadhiistu wallaaluun biyyaa biyyatti jooraa jirti. Lammiileen Itoophiyaa akka lubbuu ofitti jaallatanii fi mararfatan hidha haaromsaa addunyaa wajjin eebbisuuf guyyoota qubaan lakkaa'amantuu isaan hafee jira. Abara ahead of him and Desta's there. Could this be the fourth? It is. And they've hit back almost immediately, have Ethiopia. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa carraa hirmaannaa waancaa addunyaa keessa turuuf dirqama Egypt injifachuu qaba. Ta'uu baannaan dorgommicha keessaa nagaa dhaammata. Herreega jiruun Itoophiyaan Egypt dabalatee taphoota ishee hafuu afran hunda injifachuu qabdi. Egypt ammoo taphoota hundumaa injifatamuun Itoophiyaan hirmaannaa argachuu dandeessi. Kunni ta'an waan hin yaadamnedha. Kanas ta'e sana taphattoonni Itoophiyaa Kaayirootti morkiin Mohammad Salah fi Omar Marmush dabalatee deeggartoota inaaffaan hojii Itoophiyaan qabaman waliin taasisan eegama. Itoophiyaa waliin waancaa Afrikaa fi konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa kan hundeessan Egypt fi Sudan ammas Itoophiyaa bishaanoo fi maaliif fayyadamtii jechuun inaaffaan qabamanii jiru. Waancaa addunyaa bara 2026 Amerikaa, Kanaadaa fi Meeksikootu waliin ta'uun qopheessa. Dorgommii kana irratti hirmaachuuf Itoophiyaan ramaddii jalatti Egypt, Burkina Faso, Sierra Leone, Guinea Bissau fi Djibouti waliin ramadamte. Ramaddicha Egypt qabxii 16 dursaa jirti. Burkina Faso qabxii 11 lammaffaadha. Sierra Leone qabxii 8 sadaffaarra jirti. Itoophiyaa fi Guinea Bissau qabxii 6 qabu. Itoophiyaan tapha marsaa jalqabaa Egyptiin goolii 2-0 injifatamus ni yaadatama. A missed clearance. Opportunity for work here. Here's Nasir. Chance for a third. It is. Kubbaa miilaatiin Itoophiyaa fi Egypt tapha jalqabaa bara 1957 waliin taphataniin yeroo Egypt goolii 4-0 Itoophiyaa injifatte. Haga ammaattis taphoota qabxii fi michoomaa 18 waliin taphatanii jiru. Ilaalli waancaa addunyaan Itoophiyaan taphoota 6 keessaa tapha tokko injifatte. Tapha 3 qabxii qoddatteetti. Taphoota 2 mo'amte. Garichi taphoota intarnaashinaala dirree ofirratti taphachuu dhabuun qabxii caaluu akka hin arganneef isa danqee jira. Itoophiyaan ramaddii jalatti Egypt, Guinea Bissau, Burkina Faso, Sierra Leone akkasumas Djibouti waliin ramadamtee jirti. Egypt ramaddichas dursaa jirti. Waancaa addunyaa bara 2026
Kaanaadaa, Meeksikoo fi Ameerikaatti taphatamuuf biyyoota Afrikaa 9 ramaddiiwwan isaanirraa olaantummaan xumuran kallattiin hirmaatu. Ramaddiiwwan hundarraa biyyi qabxii olaanaatiin xumure tokko ammoo carraa dabalataa argatee biyya ardii biraa wajjin tapha gulaallee taphachuun hirmaannaa kan argatu ni ta'a. Itoophiyaan waancaa addunyaa irratti hirmaattee beektu. Third already. Can he take this one from the spot to complete his hat-trick? He can. Took his time, picked his spot. OBN irraa odeeffannoo ispoortii jimaata ganamaati kan caqasaati jirtan 83 irratti seerkaan keessan hedduun nu qaqqabaati jira. Itoophiyaa fi Ijipt halkan sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan staadiyeem intarnaashinaala Kaayirootti ni taphatu. Tapha kana deeggartoonni 50,000 ol dirree seenanii akka daawwatan eegama. Egaa odeeffannoo gareetiin wal qabate taphattoonni garee biyyaalessaa Itoophiyaa guutuun isaanii fayyaa irra akka jiranidha. Odeeffannoon arganne kan addeessu Itoophiyaan tapha kanaaf hidhannoo kana duratti hin beekamtu magariisa akkasuma keelloo uffattee gara dirree akka seentudha kan ibsame. Sanaan ala taphataan duraanii garee biyyaalessaa Itoophiyaa Shimallis Baqqalaa garicha waliin Shimallis Baqqalaa garicha waliin garasi malee garee biyyaalessaa Itoophiyaa jajjabeessee yaada miidiyaadhaaf kennee jira. Egaa taphataan kun egaa akkuma yaadannu waggaa 3 dura Itoophiyaan Ijipt waliin taphattee fi goolii 2-0dhaan tapha injifatte irratti goolii tokko galchuun ni yaadatama. Goolii daawwatteessaaf Shimallis Baqqalaa galcheen Ijiptiin osoo hin eegamin goolii 2-0dhaan kan injifatte. Egaa sanaan ala immoo liigii Ijipt keessaa yeroo dheeraadhaaf taphachuudhaan taphataa muuxannoo qabudha Shimallis Baqqalaa. Erga garee biyyaalessaa irraa soorama bahee naannoo garee biyyaalessaa kanarraa hin fagaanne garee kana jajjabeessee muuxannoo qabu qooduu fi akkasuma taphattoota garichaatti hamilee kennuu irratti taphataa argamudha Shimallis Baqqalaa. Haala majjiruun jedhee miseensonni garee kennaa yookiin Itoophiyaa tapha kana injifachuudhaaf hamilee ni qabu jedhanii jedheeti jira. Sanaan ala garuu gareen biyyaalessaa Ijipt akkuma beekamu taphattoota jajjaboo liigota gurguddoo Awurooppaa keessa jiran kanneen akka Muhammad Salaa fi Omar Marmushuuf keessatti garee hammateedha. Garuu xiinsammuudhaan kan caalu yookiin xiinsammuudhaan caallee gardireetti kan galloote tapha kana injifachuu dandeenya waan jedhu kaaseeti jira. Odeeffannoo garee Ijiptii wal qabatee leenjisaan garee biyyaalessaa Ijipt Hossam Hassan garee kana akkaan akka jijjiiranidha kan himamu. Keessattuu taphattoota sara fuuldura qindeessanii fayyadamuu irratti Muhammad Salah Liverpool irraa akkasuma Omar Marmush Manchester City irraa fayyadamuudhaan leenjisaa ammatti leellifamaa jiranidha. Leenjisaan kun egaa seenaa biyyattii keessatti yeroo afuraffaadhaaf hirmaannaa waancaa addunyaa Ijipt akka argattuuf amma imala gaarii irratti argamu. Ijipt seenaa keessatti waancaa Afrikaa yeroo 7 fudhattus waancaa addunyaa irratti hirmaannaan ishee baay'ee xinnaadha. Hirmaannaa dhumaayyuu kan laallu yoo ta'e bara 1934, bara 1990 fi bara 2018 kan hirmaatte yeroo 3 qofa hirmaatte jechuudha. Amma marsaa afuraffaaf hirmaachuudhaaf almost qarqararra geettee jirti jechuu dandeenya. Tapharraa Itoophiyaa waliin qabdu kan injifattu ta'e kallattiidhaan hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 kan mirkaneeffattu ni ta'a. Odeeffannoo taphattootatiin wal qabatee miidhamni salphaan taphattoota garichaa bira akka jirudha. Al-Haram kan gabaase miidiyaatti dhiyeenyaan waa'ee Ijiptii fi akkasuma kubbaa miilaa biyyattii irratti balaaleffachuudhaan beekamudha. Akka gabaasa kanaatti yoo ta'e miseensonni garee Ijipt sarara gidduu irratti keessattuu taphataan tokko Yasir Ibrahim sababa miidhamaatiin garee kanaan ala ta'uu isaatiin wal qabatee Al-Ahliidhaaf taphataa murteessaa kilaba Al-Ahli fi garee biyyaalessaa Ijiptii Yasir Ibrahim jechuudha. Bakka isaa kilaba biyyattii NBA dhaaf kan taphatu Amir El Ghazal akka yaamameedha kan himame. Sanaan ala taphataan Niisiif taphatu Muhammad Abdul Mannaan sababa miidhamaatiin garee kanaan ala akka ta'es himameeti jira. Sarara gidduu irratti Zaamalikiif kan taphatu Muhammad Shaataan sababa miidhamaatiin taphataa biraa garee biyyaalessaa Ijipt ala akka ta'edha kan himame. Naasir Maaher tapha kanaaf qaqqabuu fi dhiisuun isaa hin beekamne. Taphattoonni kunniin taphattoota murteessoodha. Sarara gidduu irratti kubbaa to'achuu fi akkasuma taphattoota sarara fuulduraatti
Itoophiyaatiif kubbaa geessuu irratti taphattoota ga'umsa olaanaa qabanidha. Naaser Maaher sarara gidduu irratti Muhammad Shaataa akkasuma taphataa biraa taphaarraa kanaan ala ta'anidha. Egaa taphattoonni kunneen garee biyyaalessa Ijiptiin ala ta'uun isaanii sararri gidduu Ijipti hamma ta'e haphachuu akka danda'udha. Barruun kun kan gabaase egaa deeggartoota wal qabatee deeggartoonni lakkoofsaan hedduu ta'an 50 dirree seenanii tapha kana ni daawwatuu fi yookiin garee biyyaalessa Ijipti kan Itoophiyaa waliin morkatu ni jajjabeessuu fi kan eegamu. Itoophiyaa fi Ijipti kana dura yeroo 18 waliin taphatanii jiru. Olaantummaan kan warra Fara'oonotaati yeroo 13 injifataniiti jiru. Itoophiyaa yeroo 3 qofaadha injifachuu kan dandeesse. Egaa gulaalli kanarratti Itoophiyaan qabxii 6 kan qabdu. Morkattuun isaanii Ijipti yookiin haati dirree Ijipti qabxii 16 qabdi. Tapha kana injifatte taanaan carraa darbuu bal'aadha kan qabattu. Tapha kaleessa ramaddii kana keessa taphatamin Seeraaliyoonii fi Giiniin goolii tokko qixaanii kan xumuranii. Egaa kana jechuun Itoophiyaan carraa jiruun carraa baay'ee dhiphaa ta'e almost herreegafuu baay'ee nama rakkisuun dorgommii kanarratti darbuu fi dhiisuu isii kan adda baruu dandeessu herreegama jiruun almost Itoophiyaan qabxii 6 qabdi. Biyyoonni ishee ol jiran Ijipti 16, Burkina Fasoon 11, kaleessa Seeraaliyoon fa'aa qabxii tokko argachuu danda'aniiti jiru. Egaa qabxii 9 fi 7dha kan qabani. Garuu egaa kubbaa miilaa hamma daqiiqaan 90 xumurame wanti hunduu goolabamutti egaa kana jedhanii tilmaamuun ni rakkisa. Garuu ammatti Itoophiyaan carraan isheen qabdu baay'ee xinnaadha. Dorgommichaan sagantaa guutuudhaaf kan taphattu yookiin immoo haala yeroo Ijiptii fi Itoophiyaa gidduu jiru wal qabatee olaantummaa amma jiru kana gama biyyaatiin gama siyaasaatiin jiru kana cimsuudhaaf yookiin hamilee lammiilee Itoophiyaa ta'uudhaaf kan ta'u yoo ta'e malee Itoophiyaan injifachuun akkasuma hiikoo hin qabaatu gama qabxii yookiin gulaalli waancaa addunyaatiin wal qabatee jechuudha. Tapha kaleessa ramaddii kanarraa taphatame ilaaluudhaaf Seeraaliyoonii fi Giinii gidduutti morkiin gaggeeffame goolii tokko qixaanii kan xumurame. Seeraaliyooniif goolii baaldeen galcheen dursa qabattee ture Seeraaliyoon boodarra garuu Giiniin goolii biraa galchuudhaan kan dhiifama. Seeraaliyoon goolii Kamaaraa galcheen dursa qabatte boodarra Giiniin goolii baaldeen galcheen kan qixxaatte. Kanaanis gaa Seeraaliyoon qabxii 9 sadarkaa sadaffaatti ol dhuftee jirti. Giiniin qabxii 7 sadarkaa afuraffaarratti argamti. Itoophiyaan qabxii 6 qabdi. Ijipti waliin kan taphattu ni ta'a jechuudha. Egaa gulaalli waancaa addunyaa kan biyyoota Afrikaa kun ramaddii biroonis kaleessa taphoota hedduu keessummeesseeti kan jiru. Ramaddii daan Kaameruun goolii 3-0dhaan Swaatiin injifatteeti jirti. Taphattoonni Manchester United Andree Onaanaa fi Biraam Mibuun tapha ga'umsa gaariirratti mul'isan ture. Kaameruun morkii gaarii geggeessuudhaan goolii 3-0dhaan injifachuu dandeesseeti kan jirtu. Kubbaa Biraam Mibuun rukutee taphataan Swaatiin Gemdeeziin gaarii ofirratti galchuudhaan goolii 1-0dhaan dursuu kan eegalte Kaameruun. George Keven goolii lammaffaa akkasuma Arthur Voram taphataan jedhamu goolii sadaffaa galchuudhaan Kaameruun qabxii 3 fi goolii 3 argachuu dandeessee jirti. Keep Verdeen qabxii 16 ramaddii kana dursaati kan jirtu. Kaameruun qabxii 15 tokkoon hanqattee sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Ramaddii gaan Aljeeriyaan goolii 3 fi tokkoon Bootswaanaa yoo injifattu carraa waancaa addunyaaf darbuus daran bal'ifachuu dandeesseeti jirti. Baagdaad Boonaajiaan goolii 2 galchuu dandeetti jira. Taphataan kun egaa garee biyyaalessa Aljeeriyaatiif taphataa murteessaa ta'uusaa kana duras mul'isaa ture. Kaleessas goolii 2 galchuu danda'ee jira. Muhammad Amooraan goolii 1 galchuudhaan Aljeeriyaan qabxii 18 ramaddii kana sadarkaa lammaffaarra kan jirtu. Mozaambikiin qabxii 6 caaltee ramaddii kana akka dursituuf gargaaraniiti kan jiran. Ramaddiin haan Tuniziyaan goolii 3-0dhaan Laayibeeriyaan injifattee ishiinis carraa waancaa addunyaatiif darbuu daran bal'ifatteeti jirti. Qabxii tokko qofa tapha tokko qofa kan injifattu ta'e hirmaannaa waancaa addunyaa bara 2026 kan mirkaneeffattu ni ta'a jechuudha. Biyyoonni kaaba Afrikaa gulaalli waancaa addunyaa kanaan ga'umsa ol'aanaa mul'isuu irratti argamu. Tuniziyaa, Aljeeriyaa dabalatee akkasuma Ijipti even ramaddii Itoophiyaa keessa biyyoota ga'umsa ol'aanaa mul'isaa jiranidha. Taphni biraa kan kaleessa taphatame kan ramaddii Gaanaan keessatti argamtudha. Gaanaa fi Chaad goolii tokko qixaanii kan xumuranii. Gaanaan goolii galchuudhaan dursa qabattee ture. Joordaan Ayyuudha kan galcheefii ture. Garuu daqiiqaa 89ffaarratti Chaad goolii galchuudhaan gareen lamaan goolii tokko qixaan xumuruu danda'aniiti kan jirani. Gulaalli waancaa addunyaa kan biyyoota Awurooppaa haa ilaallutti Ispeenii fi Beeljiyeem injifataniiti jiru. Jarmaniin
akkasuma Niizerlaand qabxii dhabaniiti kan jiran keessattuu Jarman kaleessa goolii 2-0 durfamaa turte boodarraa qixa baateeti kan jirtu. Gulaalli jalqabaa kan taphatte Jarmaniin osoo hin eegamin Slovaakiyaadhaan dorgommii kanaan kan mo'amte goolii 2-0 kan mo'amte David Hanko fi David Strelich taphattoota goolii injifannoo garee biyyaalessaa kanneen galchanidha. Gareen Julian Nagelsmann tapha kanaan Florian Wirtz akkasuma taphataa dhiyeenya gatii qaaliidhaan Newcastle United mallatteessifatee Nick Woltemade fayyadamus qabxii argachuu hin dandeenye. Jarman gulaalii waancaa addunyaa yeroo afuraffaadhaaf kan mo'amte biyyittiigaa maqaa guddaa qabdu waancaa addunyaa irratti haala kanaan kaleessa osoo hin eegamin Slovaakiyaan mo'amuun ishee taphoota itti aananiin qabxii akkamii galmeesti kan jedhu akka eegamu taasisee jira. Ramaddeen Speen goolii 3-0 Bulgaariyaa mootee jirti. Maayikel Waarzabal Kukuriyaa fi Maayikel Meeriinoon goolii injifannoo galchaniiti jiru. Kaleessa Speen haala kanaan goolii 3-0dhaan injifachuu dandeessee jirti. Poolaand Niizerlaand waliin goolii tokko qixaanii kan baanii Dumfries Niizerlaandiif akkasuma Maati Kaash goolii Poolaand ittiin qixxaatu galchaniiti kan jiranii. Ramaddii jaatiin Beeljiyeem goolii 6-0dhaan kan injifachuu dandeessee. Leechestaaniyaan kan mo'atte jechuudha. Duubuunaa dabalatee Poortiyaatiif Hunaanaa taphattoota goolii galchanidha jechuudha. Gulaalli waancaa biyyoota Laatiin Ameerikaatiin kaleessa biyyoonni sadii hirmaannaa waancaa addunyaa 2026 mirkaneeffataniiti jiru. Uruguay, Kolombiyaa fi Paraguay kaleessa mirkaneeffataniiti jiru. Uruguay goolii 3-0 Peru injifattu goolii injifannoo kan galchan Rodrigo Aguer akkasuma Darkesta fi Venus goolii injifannoo galchanii jiru. Kolombiyaanis goolii 3-0dhaan yoo mo'attu Bolivia jechuudha. James Rodriguez, Cordoba fi Quinteroon taphattoota goolii injifannoo galchanidha. Paraguay Ecuador waliin qixa baatus qabxii 25 hirmaannaa mirkaneeffatteeti jirti. Argentinaan kaleessa injifatteeti jirti. Lionel Messi goolii galchuu danda'eeti jira. Goolii lamaadha kan galchuu danda'e jechuudha taphataan kun egaa. Gulaalli waancaa biyyoota addunyaa kan biyyoota Laatiin Ameerikaa kan Argentinaan qabxii 38, Biraazil 28, Uruguay 27, Ecuador 26, Kolombiyaa fi Paraguay 25 qabaachuudhaan hirmaannaa isaanii mirkaneeffataniiti kan jiran. Dura ta'an Tottenham Daniel Levin waggaa 25 booda hoggansa kilabichaa gadhiisanii jiru. Bara 2001 ture egaa hojii gaggeessummaadhaan gara kilaba kanaatti kan dhufanii kilabichis bara darbee waggaa 17 booda waancaa akka argatuuf gargaaraniiti jiru. Keessattuu Tottenham Hotspurs morkataa cabaa Premier League England akka ta'uu fi morkiiwwan sadarkaa Awurooppaa irratti jabaatee akka dhiyaatuuf hoggansi Daniel Levy olaanaa akka ta'edha. Sanaan ala garuu Tottenham Hotspurs staadiyeemii guddaa akka ijaarratuuf White Hart Lane ni yaadannagaa staadiyeemii kana dura Tottenham itti fayyadamaa turedha. Sana booda garuu staadiyeemii guddicha Tottenham Hotspurs akka ijaaramuuf nama ashaaraa mataa isaa kaa'edha. Turtii waggaa 25tiin booda amma hojii gaggeessummaa kilabichaa irraa ka'uu isaaniiti kan beekame. Odeeffannoo biraatti kan xumuraa kan taasifadhuun kan argannu waa'ee Ismaa'eel Beennaasiri taphataan isa gidduu garee biyyaalessaa Aljeeraa. Beennaasir kaleessa ergisaan gara Daayinaamo Zaagreeb malee jira. Kilaba Krooshiyaa Daayinaamo Zaagreeb ergisa waggaa tokkootiin waliigaltee isaanii keessatti garuu dhaabbiidhaan mallatteessuu akka danda'u